Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amantii fi Oromummaa. Oromummaan yoo hin jiraanne Oromummaan abbaa biyyummaati. Biyyi yoo hin jiraanne mirgi abbaa biyyummaa yoo hin jiraanne amantii kamuyyuu gaggeeffatuu hin dandeettu. Nama biyya qabutu amantii ufii qabatee kunuunfatuu dandaya. Ummanni Oromoodhaa amantii hin dhabne. Ummanni Oromoodhaa amantii mataa isaati qaba. Amantii Islaamas ka amantii Kiristaanas ka amantii waaqeffataa fi amantii gara biraatis amantii hin dhabne. Garuu ummanni Oromoo abbaa biyyummaa dhabe. Mirga abbaa biyyummaa dhabnaan amantii isaa irratti qoofamaa jira. Biyyoota addunyaa keessa deemaatii yaadan laala amantii feete qabaadhu biyyisu waan biyya bilisoomte taateef jecha biyya mirgi dhala namaa itti kabajamu waan taateef jecha feetu kararratti sagadi feetu mana keetitti sagadi waan feetetti amani waan feete faarfadhu abbaa kanaa namni siin jedhu hin jiraatu biyya waan qabduuf amantii feete qabaatuu dandeetta. Itoophiyaa san keessatti ammootu mirgi lammiidhaa waan hin eeggaminiif abbaan biyyaa biyyummaa isaa waan kabachiifatuu dadhabeef jecha amantii gurguddoo akka islaamummaa yookiin muslimummaallee gaggeeffatuudha hin danda'u. Asirratti waa tokko jechuu barbaada. Sheekkoleen kaleessa dhiiga ilmaan Oromootiin mana hidhaa keessaa baate sheekkoleen kaleessa ummanni Oromoodhaa irratti wareegamee sagalee tayaafii ture warri har'an tana mootummarraa aangoo qooddatee ambasaadarummaa guurate sheekkoleen naftanyaa duraanillee naftanyaadha naftanyummaa sheeyni naftanyaa keessaa bahe fi qeessin naftanyaa keessaa baatillee naftanyaadhuma warri kaleessa achi as naftanyummaadhaaf Oromummaarratti duulaa tura warri akka Yaasin Nuuruufa haasawa isaa kan yeroo dabreen yaadatan warri achi as kaleessa Oromummaarratti qoosaa turan warri ammootu Oromoodhaa kan akka Kaamil Shamsuufaa kan akka Ahmaddiin Abbaa Jabalfaa warri Oromummaallee dhabanii ta Islaamummaallee arra dhabanii salphataa jiran kun warri aangoo mootummarraa argatanii mootummaa kana faarsaa jiran kun akka waan siyaasa Daawud Ibsaa caalaa beekanii akka waan siyaasa Mararaa Guddinaa caalaa beekanii lafa hayyoonni siyaasa keessatti jaarte siyaasa keessaa dhiibamtee baate keessatti siyaasa keessa seenneeti mootummaa kana waliin dorgomnee hojjanna mootummaa kanaaf utubaa taana jedhanii warri kaleessa labsa akkasiisan labsatan har'an tana islaamummaallee xiqqeessanii ummata miskiina islaamummaa qulqulluu qabullee xiqqeessan ufillee xiqqaatanii jechuudha. Yaasin Nuuru, Abubakar, Ahmaddiin Jabal, Kaamil Shamsuu fi kanneen kana fakkaatan warri mootummaan kun mootummaa sirriiti Itoophiyaan bilisoomte amantiin islaamummaa kabajame jedhanii dibbee tumaati turan kaleessan tanagaa muka gogaa itti cabse baga isinitti cabse isin jarri sun musliimotaan ammootu akkas jechuu kooti miti naa hubadha. Musliimonni qulqulluun amantii ufii kabajatuu fi waan barbaadu saniif gabbaye garuu warri kun warri mootummaa waliin shira akkasii gaafa musliimonni imaamonni masgiidaa ajjeefaman gaafa musliimonni walloo jumlaan gubatanii buqqaan gaafa Oromiyaa keessatti Islaamaa Kiristaanan dhumatu gaafa hayyoonni Oromoo Islaama fi Kiristaanan hidhaman warri qabsoo sanitti qoosaa turan mootummaa kana wajjin nutuuni dorgomnee hojjanna mootummaan kun mootummaa sirriiti paarlamaa hojii gallee hojii dalayna warri kaleessa jedhan har'an tana amantii ufiillee xiqqeessanii dirree masqalaa keessaa akkasitti uleedhan ari'amanii miskiinallee ficcisiisan dirree masqalaa keessatti ufillee salphatanii amantiillee xiqqeessanii ummata amantii san qabullee xiqqeessanii salphisan jechuudha. Isaantu salphoodha warra mootummaa matarratti baatee mootummaa wajjiin hojjetaa ture ambasaadaroota mootummaa warra mootummaan kun sirriidha jedhaa turu isaan santu salphoodha ummata musliimallee salphise. Amman tana hireen isin qabdan lama hireen lamaan isin qabdan takki akkuma dura mootummaa san matarratti baattanii wajji hojjenna jettanitti mootummaa sanitti galtanii mootummaa masa wajjiin hojjechuudha. Kabade badiin garan qabdu jedhanii yookiin ammoo qabsoo sabaatitti as deebi'a qabsoo sabaatitti makama bakka kaleessa nuti isin mootummaan kun diktaatara mootummaan kun mirga dhala namaa dhiitaa jira nama hidhaa ajjeesaa buqqisaa gubsiisaa jira mootummaan kun maafiyaadha mootummaan kun diktaatara mootummaan kun mootummaa amantii takka barbaadu afaan tokko alaabaa tokko fi ol'aantummaa saba tokko barbaadu yeroo jinnu mootummaa dimokiraatawaadha jettanii addunyaarra dhaabattaniiti lallabdan har'an tanagaa amantii teessanis xiqqeessitanii hordoftoota amantii sanis xiqqeessitanii ufillee xiqqaattanii amantii sanillee akkas gootan isin agarree jirra kararraa baddanii jirtan yeroo isiniin jennu nu tuffattan isiniin galle amman tana qabsoo sabaatitti makama qabsoo sabaatitti deebi'a. warri kaleessa daqiiqaa 5 post godhu warri akka Ahmaddiin Abbaa Jabalfaa daqiiqaa 5 waa dhibba post godhu qabsoo Oromoo keessatti warra siif sagalee tahaa ture warra akka Jawaar Muhammad akka Hamzaa
Boorana faaf sarara takkitti barreessi mootummaa kanarratti sagaleen kee haa dhagamu sagalee qabda yeroo jennee kadhannu kadhaan dadhabde kitaaba beeksifatu malee har'an tanagaa muka kancii gogaa isinitti cabsinaan daqiiqaan qabsoo ta'inatti deebuu qabna jinni jaan kaayettanii maxxansitan ammoo kaleessa eessa dhaytan yeroo musliimonni ajjeefaman buqqifaman gubaman sun musliimummaa miti kaleessa qofa isinitti dhagamti musliimummaa no karatti deebi'a koottaa qabsoo sabaa makama yoo qabsoo sabaatitti makamtan malee yoo qabsoo sabaa wajji dhaabattanii mootummaa abbaa irree kana kuffistanii mootummaa abbaa irree kana sirna biyyattiin barbaaddu irratti deebistan malee sirna fenxaaleeyyii tanaan amantii keessanis kunuumsatuu hin dandeettan ufillee jiraachuu hin dandeettan tan akkasitti beekaa isiniin jedha xumure assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لك الحمد ربي فارون تنتي بيچا بكفوني بوه بدو دنچا نانغون ما نفتو ربي تنتي بيچا شريعة دي ساتي ساينسي يوم بيكو مي كتابة كم تو مرغانا ما جيكو كقرسي رتاي اچرانو كيكو مرغ دلنا ما قرآن تو بيكا كقرآن بين ساينسي نكيكا نمني نما فيتو بيكم سراديكا ربي يا إلهي كررنو كاهي سيكانو فرماتو تنجرو فدود كراكي هاتاتو بلچنسي قرآن أكنو فدياتو كراكي هاتاتو بلچنسي قرآن أكنو فدياتو